Uummanni miiliyoona 15 ol ta'u gara jaarraa 20ffaa keessaa gara jaarraa walakkaa gadiitti deebisuu jechuudha. Fakkeenyaaf naannoo tokkotti haati tokko yoo ulfooftee yeroo hundumsa isheetii yoo ga'e kan isheen ambulaansiitiin gara mana yaalaatti geessu hin jiru yoo ta'e karaatti miidhamuu dandeessi, du'uu dandeessi. Namoonni lixa Oromiyaa irra jiraatan information isaan barbaachisu barataan naannoo sana jiru gaaffii garaagaraa interneetii irraatii hojjechuun isarra hin jiru. Qonnaan bulaan achi jiru wantoota informationii wayii fakkeenyaaf amma yoo qonnaan bulaan tokko bisi haaraan tokko dhufee isaan hubee informationii kan ittiin laatu yookiin immoo bilbilee gara buufata fayyaattis haa ta'u gara qaama mootummaattis haa ta'u kan isa gargaaru irra hin jiraatu. Bilbila irratti bilbilaattanii tamma bilbila nuulaatan amma qaamni teelee haa ta'u qaama mootummaas haa ta'u nuulaataniiru. Kanarratti lakkoofsa kanarratti bilbilaadhameera. Ishee lakkoofsi kuni naannoo sana nama jiruu fi koronaa vaayirasii argata. Lakkoofsi kun bilbilli hin jiru. Akkam nagaa jirtu kabajamtoota daawwattoota tokko bakka jirtan hundumatti nagaan koo sinaa qabachaa aynata labataadha. YouTube'ichi immoo elitu ta'edha. Guyyaa irraa kana moogaa qophii wayii interneetii irratti qabadhee isiniif dhufeera. Amma dhumaatti na hordofuu hin dagatina. Egaan daawwattoota tokko qophii kana akkan isiniif qopheessuuf kan na dirqamsiise keessaatii inni tokko naannoo lixa Oromiyaa irratti gaa neetworkiin addaan cituu isaa irraa kan ka'e kunis gaa rakkoo immoo miidhaa akkan geessisu dabalatees gaa maalummaa yookiin immoo guutummaa guutuutti interneetiin kun baduun isaanii miidhaan saba sanarraa akka guddaa ga'e isinitti himuuf jechuudha. Isa dura garuu maalummaa interneetii fi akkasumas gaa barbaachisummaa interneetiin qabu akka addunyaalessaatti ilaallee gara lixa Oromiyaatti hin deebinaa jechuudha. Jalqaba irratti gaa yaadi jalqabaa bara 1963dha. Biyya Ameerikaa keessatti yaadni jalqabaa wayii interneetiidhaaf kan inni ka'e jechuudha. Kunis gaa bara 1963 ture jechuudha. Egaa wanta baay'ee ergi fooyyessanii akkasumas saayintistoonni baay'een irratti qorannoo garaagaraa geggeessanii booda bara 1981tti gaa computer science network kan jedhu dhaabbate jechuudha. Kunis gaa wayii networkii irrattis kallattii garaagaraatiin wantoota garaagaraa wal qabsiisuudhaa fi akkasumas gaa kompiitaroota gurguddoo hojjetaman akkamitti kallattii garaagaraatiin wal qabsiisna kan jedhudha yaadii yeroo kana ture jechuudha. Bara 1991tti gaa www kan dhufe jechuudha. Yeroo sanatti gaa World Wide Web kun kan inni hojjetame haala baay'ee keessa argi darbeeti yookiin immoo piroosesii baay'ee keessa argi darbeeti bara 1995tti gaa tokko nama dhuunfaa yookiin immoo private kan jedhamutti fayyadamutti kaa'ame jechuudha. Kunis namoonni baay'een fedhii interneetii kan fayyadamuu waan dabalaa dhufee fi kana malees gaa interneetiin ispiidii gurguddaa qabu gaa yeroo bara 1995 kanarraatii ka'eeti guutummaa addunyaa irratti gaa kan inni mul'achuutti jalqabe jechuudha. Isarra darbee gaa 1G, 2G, 3G, 4G amma yeroo ammaa kana 5G irra geenyedha jechuudha. Kunis gaa tokkoon isaanii speedii interneetii garaagaraa akkuma qabanii kana malees gaa dandeettiin daataa baatanii daataa gara tokkotti dabarsuus gaa baay'ee guddataa dhufe jechuudha. Maaliif gaa tokkoffaan jijjiiramni yookiin immoo speediin interneetii dabaluun isaanii guyyaa guyyaatti namni jireenya hojjetu keessatti faayidaan interneetiin qabu baay'ee guddaa waan ta'eedhaaf namni tokkos gaa faayidaa interneetii kana irraa argatuun jireenya isaa geggeessuu kana malees gaa wantoota garaagaraa ittiin hojjechuuf bu'aa qabeessummaan isaa waan mul'ateef addunyaan gaa gara interneetii sadarkaa isaa eeggate baay'ee hojjechuutti deemtetti jechuudha. Gama biyya keenyaatti ni ilaalus gaa Itiyoo Telekoomiin biyya keenya amma 4G'tti gaa 3G 4G'tti tajaajila uummataaf kennuu irratti argamaa jechuudha. Faayidaaleen interneetiin yookiin immoo interneetiin akka addunyaatti faayidaaleen qaban keessaati yookiin immoo barbaachisummaan isaa maaliif addunyaa irratti maaliif barbaachisu yoo jenne guutummaa guutuutti amma yoo ilaalle gara interneetiin guutummaa guutuutti waan hundumaa akka gara hoogganuu yookiin immoo gara guutummaa guutuutti interneetii ala hojiin hojjetamneetti deemaa jirra jechuudha. Yoo ilaalle fakkeenyaa fi tiraanspoorteeshinii keessatti kana malees gaa kallattii garaagaraatiin fayyaa keessatti, qonnaa keessatti, turizimii keessatti, akkasumas gaa geejjibaa kallattii garaagaraatiin teeleekoominikeeshinii keessatti kallattii waan hedduu keessatti kan nuti fayyadamaa ollu guyyaa guyyaatti gaa interneetiidha jechuudha. Kanaaf gaa interneetiin guutummaa dhala namaa yookiin immoo teekinooloojii addunyaa kanaa kan saffisiise keessaatii isaa jalqabaadha jechuudha. Kanaaf barbaachisummaan interneetii olaanaadha yoo jenne waan wal nu sobsiisu miti jechuudha. Addunyaas yoo ilaalle guutummaa guututti biyyoonni hundumtuu interneetii kanatti fayyadamaa jiru jechuudha. Faayidaan inni qabu gaa akka biyya keenyaatti yoo ilaalle immoo faayidaan yookiin immoo interneetiin sadarkaan biyya keenyaatti qabu keessaati yoo ilaalle
internetiin faayidaan inni qabu biyya keenyaaf maalidha? Yookiin immoo biyya keenyaaf faayidaan yookiin immoo namni maal itti fayyadamaa jira? Yoo jennee jalqaba irratti kan nuti kaasuu dandeenyu tokkoffaa sooshaal miidiyaa garaagaraa fayyadamuuf gaa neetworkiin baay'ee barbaachisaa jechuudha. Akkasumas maaliifi kun sooshaal miidiyaa gaafa jennu normaalii information argachuu qofa osoo hin taane maree garaagaraa wajjin geggeessuudhaaf kana malees gaa wantoota garaagaraa information addunyaan keessa oole garaagaraa odeeffannoo addunyaa keessa oole garaagaraa argachuudhaaf illee gaa sooshaal miidiyaan kallattii garaagaraatiin nu fayyadaa jira. Kuni faayidaa isaa isa tokkodha jechuudha. Inni lammaffaarratti isinii kaasu immoo gaa barnoota gaafa isin jedhu barnooti kallattii garaagaraatiin faayidaa kallattii garaagaraatiin gaa barattoonni intarneetii ni fayyadamu jechuudha. Kunis gaa kallattii barnoota isaanii cinaatti kallattii kilaasiitti baratanii alatti gaa wanta dabalataa isaan barbaachisu kana malees wantoota information gurguddoo addunyaan irra ga'e keessaatii wantoota qoodatan baay'ee of keessaa qabaa jechuudha. Kunis gaa tokkoon barataa wantoota isa barbaachisan kan naannoo isaarraa hin arganne interneetii irratti argachuu danda'a. Kanneen akka YouTube fayyadamuu danda'a. Kanneen akka websaayitoota garaagaraa barnootaaf gargaaran baay'ee isaanii fayyadamuu danda'a jechuudha. Isaan kana fayyadamee gaa sadarkaa barnoota isaa addunyaa kan ittiin dorgomu kan isa taasisan baay'ee horataa jechuudha. Kanaaf interneetiin barnoota irratti gaa faayidaa guddaa qaba jechuudha akka biyya keenyatti yoo ilaalle. Kan biraanis immoo tiraanspoorteeshinii keessatti illee gaa baay'ee faayidaa guddaarra oolaa jira interneetiin. Kana malees turizimii keessatti gaa turizimii naannoo tokkoo ilaaluudhaaf yookiin immoo fakkeenyaaf wanta biyya keenya keessatti argamu tokko beeksisuudhaaf keessatti illee wanta baay'ee gita. Kan biraa qonna keessatti, daldala keessatti akkasumas gaa biiroolee garaagaraa keessatti illee gaa faayidaa guddaarra oolaa jira jechuudha. Kan biraan immoo dhumarratti kan isin kaasuu barbaadu caalaatti jechuudha balaa tasaadha jechuudha. Fakkeenyaaf amma balaa tasaa gaafa isin jedhu naannoo Wallagga Lixaa yoo fudhannee jechuudha. Balaa tasaatiin kan hin jedhu fakkeenyaaf manni yoo gubate balaan uumamaa kanneen akka lafti sigaachuu ta'uu danda'a, lafti sochiin lafaa ta'uu danda'a. Neetworkiin yookiin immoo intarneetiin naannoo sana hin jiru jechuun informationii garaagaraa waliif qooduu akkasuma dafanii qaama mootummaa tokkotti beeksisuun hin danda'amu jechuudha. Guutummaa guutuutti kallattii kanaatiin jechuudha. Keessumaatti fayyaa irratti yoo ilaalle immoo fayyaa irratti fakkeenyaaf amma naannoo kamitti amma guutummaa guutuutti yoo hin taane ta'eyyuu ambulaansiin ni argama. Ambulaansii kana garuu neetworkiin yoo hin jiraanne interneetiin yoo hin jiraanne kallattii kamiitiin kan inform isaan godhee yookiin immoo naannoo kanatti fakkeenyaaf amma naannoo tokkotti amma haati tokko yoo ulfooftee yeroo hundoomsa isheetii yoo ga'e kan isheen ambulaansiitiin gara mana yaalaatti geessu hin jiru yoo ta'e karaatti miidhamuu dandeessi, du'uu dandeessi. Kun immoo gara jaarraa 20ffaa keessaa gara jaarraa walakkeessaatti kan deebisu jechuudha. Kun immoo tokkoffaa rakkoo fayyaa yookiin immoo rakkoo qulqullina barnootaa akkasumas kallattii garaagaraatiin miidhaa garaagaraa biyya irratti geessisuu danda'a jechuudha. Kana malees qulqullinni barnootaas gadi bu'aadha kan inni deemu jechuudha. Maaliif barattoonni kallattii garaagaraatiin informationii addunyaarraatii cite gaafa qabaataa deeman kun immoo dadhabina biyya irratti yookiin immoo akkasumas naannoo tokko irratti fidaa deemaa jechuudha. Kunis kana mootummaan itti yaadee guutummaa guutuutti dhimma kana furuun isarra jira jechuudha. Mee gaaffii tokko isin gaafadha. Ammatu daqiiqaa sekendii tokkoof interneetiin guutummaa addunyaarraa badee maaltu taatanii yaaddu? Yaada sekendii tokko qofaaf utuu neetworkiin addunyaarraa badee. Waa biraa yaaduu dandeessu isin garuu immoo utuu sekendii tokkoof interneetiin badee badisi uumamuu danda'u amma nan jedhamu addunyaa irratti jechuudha. Maaliif guutummaa guutuutti wanti hundumtuu kan socho'u interneetiidhaan addunyaa irratti jechuudha. Kanaaf akkas jechuun ammanii waa'ee balaa sanaa hin taasisuu barbaadee miti balaan geessisuu danda'u. Maaliif wanta kiraayisii gurguddaan dho'iinsi gurguddaan ka'uu danda'a. Amma makiinonni walitti bubbu'anitti wanta baay'ee ta'uu danda'a. Maaliif fakkeenyaaf ibsaan tiraafikaa karaarra jiru hundi isaa neetworkiidhaan itti dhamaadha. Baaburri garaagaraa neetworkiitti dhamaadha. Kallattii garaagaraatiin wantoonni baay'een ni jiru jechuudha. Akkas jechuun guutummaa guutuutti namni interneetirraa fagaatee jiraachuu hin danda'u jechuudha. Kanaaf ergii daqiiqaa sekendii tokkoof ibsaan baduudhaan addunyaa irratti badiin guddaan ga'uu danda'a. Ergii ta'ee biyya tokko keemmoo naannoo tokkorraati yookiin immoo nama uummata miliyoona 14 irraati neetworkii balleessuun akka miidhaa qabu ilaala. Gaafan akkasiin hin jedhu balaan yookiin immoo balaan ibiddaa yookiin balaan makiinaa achitti ga'ee rachuu koo miti. Garuu immoo namni guutummaa guutuutti wanta inni fayyadamu barataan interneetiin akkam akka isa barbaachisu yoo ilaalle amma nan jedhamu jechuudha. Kana mootummaan itti yaadu qaba. Maaliif kallattii garaagaraatiin fayyaa irratti dhiibbaa gurguddaa fidaa jira. Ambulaansiin akka itti waan hin qabu turizimii irratti fakkeenyaaf neetworkiin jiru taanaan naannoo sana eenyutu amma gadi bu'ee daawwachuu danda'a. Naannoo sana namni daawwatu hin jiru jechuudha. Akkas jechuun maaliif neetworkiin guutummaa guutuutti hin jiru jechuun wantoonni interneetii
barbaachisan hin jiru jechuun maal jechuudha kun. Akkas jechuun guutummaa guutuutti uummanni miiliyoona 15 ol ta'u gara jaarraa 20ffaa keessaa gara jaarraa walakkaa gadiitti deebisu jechuudha. Kun immoo nama jaarraa 21ffaarraa hojjechuu mitiitii yaaduun isaayyuu wanta isa yaadamedha jechuudha. Kanaaf gaa intarneetiin amma kana bu'uura addunyaa argiteeti biyya tokko yookiin immoo uummata miiliyoona 15 ta'urraati amma kana balleessuu jechuun garuu miidhaa akkamii akka inni geessu ilaaluun salphaa miti jechuudha. Fakkeenyaaf wayii lixa Oromiyaa irratti jechuudha waan tokko kan inni haasa'uu barbaadu. Namoonni lixa Oromiyaa irra jiraatan information isaan barbaachisu barataan naannoo sana jiru gaaffii garaagaraa intarneetii irraati hojjechuun isarra hin jiru. Qonnaan bulaan achi jiru wantoota informationii wayii fakkeenyaaf amma yoo qonnaan bulaan tokko bisi haaraan tokko dhufee isaan hubee informationii kan ittiin laatu yookiin immoo bilbilee gara buufata fayyaattis haa ta'u gara qaama mootummaattis haa ta'u kan isa gargaaru irra hin jiraatu barbaachisu. Nama tokko hin barbaachisu informationii addunyaa keessa walitti hin barbaachisu. Amma fakkeenyaaf koronaa vaayirasii addunyaa koronaan vaayirasii Itoophiyaa keessa galeera. Koronaan vaayirasiin kun informationiin isaa yookiin immoo fakkeenyaaf amma bilbila irratti bilbila attaniitti amma bilbila nu laataniiru amma qaamni teelee haa ta'u qaama mootummaas haa ta'u nu laatameera. Kanarratti lakkoofsa kanarratti bilbila dhameera. Ishee lakkoofsi kuni naannoo sana nama jiruu fi koronaan vaayirasii argame lakkoofsi kun hin jiru bilbilli hin jiru. Akkamittidha fakkeenyaaf namni tokko gara nama tokkotti geessuuf naannoo sana ammoo informationii kana kan qabu jira. Doktoroonni naannoo sana jiran nama kana treat gochuu danda'u akkamitti treat gochuu danda'u. Fakkeenyaaf amma informationii gaa argataa jiru jarri kun fakkeenyaaf ammasin kan informationii karaa reediyoo laataa jira jechuu dandeessu. Namni nuti reediyoo dhaggeeffata namni nuti TV ilaala. Fakkeenyaaf amma naannoo kana guyyaarraa kana kan arge immoo teeleen dursee kan inni teeleen nutti immoo wantoota nuun gochuu hin dandeenye. Ishi kun nuun gaadha. As keessa jirraan nuti fakkeenyaaf amma magaalaa keessa waan jiruuf iddoo intarneetii jiru waan jiruuf ankoo rakkina qaba. Garuu immoo uummanni baadiyyaa uummanni Wallagga lixaa keessa jiru guutummaa guutuutti neetwoorkii argataa jira. Isaaniif maal ta'e yaadan akkamitti isaan bira gahaa jira. Fakkeenyaaf amma gandatti oomisha normaal ishaa ta'u ganda gandarra deemeen itti maachuu dandeessu yookiin immoo beeksisaa jechuu dandeessu. Ganda gandarra kan ganda keessa hin jirre hin jiru. Kan ganda waan walgahii gandaan dirmaan hin jiru kan baadiyyaa keessa jiru hin jiru. Kallattiin ittiin dhukkubni kun daddarbu mala baay'ee argitaniitu isinii ofii keessanii beeksisaniitu. Garuu immoo baay'ee kun amma mansiisidhaan wanta amma ta'aa jiru kun jechuudha. Maaliif kallattii garaagaraatiin informationii gahuu danda'a garuu caalaatti hin gahu. Dhukkubni kun immoo ammayyuu guutummaa guutuutti wanta amaloonni ittiin namatti darban guutummaa guutuutti baramee hin dhumne. Akkamitti akka ofitti isaan guutummaa guutuutti baramee hin dhumne. Maaliif amma fakkeenyaaf amma fakkeenyaaf ni fudhadha. Birriin tokko amma asii ka'ee birriin namni koronaa vaayirasii qabu tokko yoo harkaan qabee tokko qabee birrii sana immoo namni tokko baatee asii kaasee gara Wallagga lixaa fuudhee yoo deeme dhukkubni kun yoo babal'ate neetwoorkiin ittiin wanta sana dhaaban yookiin immoo kallattiin milikkitoonni isaan itti darban namni informationii gahaa qaba. Kun immoo yookiin babal'ina koronaa irratti dhiibbaa guddaa fidu. Kanaaf gaa namni kamiyyuu intarneetiin bu'uura yookiin immoo wantoota isa barbaachisan keessaa isa tokko ergi ta'eeti. Kana malees gaa kallattii garaagaraatiin informationii argachuudhaan barnootaan tajaajila garaagaraatiif intarneetiin akkas erga isa barbaachiseeti maaliif reega addaan kutuun? Amma wayin politikaa miti. Politikaan kallattii politikaatiin furamuu danda'a. Garuu neetwoorkii balleessuun politikaa furmaataa hin jedhamu. Maaliif politikaatti ergi politikaa keessa galtanii politikaaf telekominikeeshinii wanta walitti hidhatu qaba. Gaafan akkas jedhu warri politikeenyonni neetwoorkii kana hin fayyadamanii miti. Hin fayyadamu namni hin fayyadama. Garuu immoo politikaa wajjin wal qabsiisanii saba tokko miidhuun saba miiliyoona ammasii miidhuun barbaachisaa miti. Ani barbaachisaa namni yaadu jira yaadu kallattii kanaan jechuudha. Maaliif uummata miiliyoona 15 irraati neetwoorkii ammasii yookiin immoo intarneetii addaan kutuu jechuun guutummaa guutuutti jaarraa 20ffaa keessaa gara walakkaatti gaddeebisuudha. Maaliif jaalawa addunyaan jaarraa wala 20ffaa booda kan intarneetii argate waan ta'eef isaa gaditti gaddeebisuu jechuudha. Kun immoo guutummaa guutuutti barsiisota irratti barattoota irratti ogeeyyota fayyaa irratti qonnaan bultoota irratti daldaltoota irratti hojjettoota biiroo irratti kallattii garaagaraatiin miidhaa geessisaa jechuudha. Kanaaf qaamni kun ilaallatu itti yaadu akka sarara jiru kallattii kanaatiin ergaa kun dabarfadha jechuudha. Kutaa kanatti kan isiniif dhiyeessu barattoota Wallagga lixaa fi intarneetii kan jedhu irratti qophii guutuutti qabadhee isiniif dhiyaadha. Maaliif barattootaaf intarneetiin baay'ee walitti hidhaminsa guddaa waan qabuuf viidiyoo itti aanu kana ilaaluu hin dagatina. Isarratti kutaa tokkoon qopheessaa jechuudha. Maaliif guutummaa guutuutti wayin kana
sirriitti fookus godhee dubbachuu waan hin barbaaduuf jechuudha. Kanaaf gaa waan dhaggeeffataniif guddaa galatoomaa isiniin jedha. Qaamni kana laallatu furmaata itti laatee baay'inaan sola. Maaliif guutummaa guutuutti intarneetiin dhala namaatiif wantoota bu'uura barbaachisoo ta'an keessaa isa tokko waan ta'eef kallattii garaagaraatiin addunyaarraatii nama fageessuun yookiin immoo informationii namni akka dhabu taasisuun kallattii garaagaraatiin siyaasa ofii babal'isuuf yookiin immoo siyaasa ofii jabeeffachuuf jecha wantoota uummata miidhan kana dhaabuun mootummaan irra jira jechuudha. Kanaaf dhumarratti kanan jedhu baay'ee galatoomaa isiniin jedha. Qaamonni kun ilaallatu tarkaanfii atattamaa yoo laattan baay'ee natti tolaa. Egaan daawwattoota koo qophii koo har'aa kanarratti xumureeraa viidiyoo sattaanu akka ilaaluun dagannee baay'ee galatoomaa.